عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاح فيا جرتني ماتي بانكي نجاح فيا الله الحمد لله رب العالمين. ميسي أكم جرتني نجاح فيا جرتني بقى جراتنا حاجراتو. أنا ما قبضت في تجيبو كيسا نورو أردا وإني أنقبض وانت باي شو نمسين أجائبة واني نونا مانقلو نمسين أجائبة أكم نمت أمانو اللي يفتقو نمت ألفادا waan maalisaatu maaliif sin fakkaata namni nagaatu koo adalageeti ninjoo amanuu namatti ulfaata beeyte ani amma waa'ee obboleessa kiyyaa jechuun ani hanga beekutti jechuun nama gaarii akkanatti olaalu personally namallee walii galaa inna baay'ee nama gaarii garuu kan isarraa hin eegne ishii edaa namni giraawundiin namatti dhiyaatuu fi giraawundiin yonno adda jira giraawundiin ofii addatti qabu argitanii mistirri gara ofiitii qabuu fi kanamatti gadi ba'u edaa adda jira jechuudha. Ani akkanatti illee isa yaadne waan isarraa hin dalagamee hin yaadamne tokko waajjab dalageetiin jedhee ana narraan dhagayina beekellee isinitti himu natti illee agaamee waan jiruuf isinitti illee himuu hin danda'u jechuun waan dalagaa isaa bushaayaa wayiiti namuma amma haasa'u kanarra waa hunda agaatiniin isinummaan laalaatiniin madaalaa ishee akkasuma wayya malee amma isinitti meellee beekellee isinitti himu nallee hin galu matallee na ukkubee jira baay'ee aaree jira keessa taree na boonchisellee maaliif jirummaan nama tokkollee bara nama boonchisa mee caqasaatiniin walitti deebineetiniin waliin hannoo jennaa dalagaa obboleessa kiyyaa jechuudha dalagama dhiira hundaatu walumaa galattu jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleettii kan nagaa fayyaa magaziraatti isin jedhaa obboleettii Aashaati. Obboleessa Aashaati isin jechuu barbaada isin biyya Dubaay jirti. Obboleessa kan kee amma YouTube waliin galatu kana obboleettii yeroo baay'ee si fuudhanii akka waan sarratti birrii argattee mana si ijaaraa lafa si bitaa maali jedhee birrii sarratti argattee akka waa wal fuudhaaf walii galtee qabanii bootee haasa'u jirti. Ana obboleettiin kiyoo sababa isaatiif kaa waan tokko taate ani illee kan Itoophiyaa keessaa yeroo baay'ee bilbila kan koomentii jalatti akka gaafa isa si wajjin arge irraa kaasee naa barreessi lakkoofsa si jedhaa ture atillee irra deddeebiin si gaafadhe naa barreessitee galatoomii waan akkanaatu jira obboleessa kan kee yoo sababa isaatiif obboleettiin kiyoo waan tokko taate ani mataa keessa irraan bu'uu akkasii quba qabaadhu yoo tole jedhee akkasii amanu taate amansiisi yookaan lakkoofsa isaatu naa ergi naa barreessi isa waliin qaamaan daareetti wal argee waliin ifaa isa waliin haasa'uu barbaannaa ani dhugaabbachuudhaa fi baay'ee nadagamee jira dubbii kana karaa furmaataa deddeemanii akka sirraa bakka godhan isin jechuu barbaada naaf isa qunnamsiitu barbaada isin jedha yeroo gabaabaa keessatti. Okay, sagaleen gubbaa saabatee jira. Ani gurballee jechuu nama guddallee jechuu nama xiqqallee jechuu hin danda'u. Isa hin beeku waan ta'eef akkam isiniif fakkaate amma akkaataan ani lakkoofsa isaa itti ergeetiin hin jedhe ani maal hin maraa'e sila kan lakkoofsa kana ergumaaltuun akkana keessa na galcheetiin hin jedhe maal isinitti fakkaate amma personally akkuma isin komentii na gootan kana jechuu mucaan yeroo mara komentii waan shaggaa gaarii na barreessi edaa inni duraan akkuma mucaan isiniin jedhe kana akkuma sagalee isaatirraa ageettan kana jechuu obboleessi kiyya obboleettiin mucaa kanaa jechuu an namichallee ta'e mucaallee ta'e nama xiqqaa guddallee ta'e adii gurraachis ta'e wanni irraa beeku tokko hin jiru beeytanii edaa isaan jechuu mucattii tana waliin haasaa tureetiniin akka mucaan jedhutti jechuudha haasaa tureetiniin yeroo booda hin jirti miti irri gaafa waratiin namatti garagale jechuudha mucattii tana lakkoofsa ofii waa hunda irraa jalaa jijjiira mucattii waan qabattu wallaalteetiniin jechuudha waan taatu abdeetiniin mucattii ima cal'ifte kaasilaa hoo wannan taane ima cal'ifnaa miti maal goona sila abbaa ofiitti iyya ka je'anii wanna harka ofiitiin of go'an innaa akkas yoo amma yuutuubii kanarratti na waliin wal bahe inni waan dalage dalagaa isaa san irraanfatee jira na fakkaate namni kun online irra oolaa miti hunduu online irra kamiidiyaa irraa bade hin jiru amma odumaa deemtu wanna malkii isaa waa hunda isaa piikcharii isaa beeytuuf jechuu isiin ana biratti argiti ana biratti argiteetiin jettu karaa kamii amma maybe isiin odoonatti barreessiteetiin jettee yookiin deebisuu fi abuu danda'a obboleessa isiititti himtee jechuudha akka yaada wanni sagalee caqafnee kanatti isii anaaf akka isaa miti isii ka wannoo isatti yaada kan obboleessa ofiitti himteetiin
ragam isii irraa fuudhitiniini obboleessi isii akkana na go'ee jetteetiniin itti matteenaan obboleessichi naa barreesse yeroo 5 jaadide ani jechuun amma obboleessi odoo ana ira chaatii goo argee na ajjeesa waan ta'eef jechuu ani wanta akkana keessan seeru jedheen hoo mucaan naa barreessu yeroo mara ani jalumaa eessa bakka jechuun amma maayirmi waan isaatu yookiin fira ta'a na taazabuu danda'a firri akkamitti akkana nu gooti naan jedhee na taazabuu danda'a jedheetiniin saalfa'eetiniin ragama kiyya barreesse yoo ragama kiyya barreesseefiitiin jiru ani amma kana weestaappiin na erga weestaappiin qaba immoo hin qaba tirigira hundaa hin qaba waan ta'eef inni kaa lakkoofsa kana sarchi goonan jechuu wanti ani qabu hunduu ol ba'eef achumaan sagalee maaliin naa deebisaniin fakkaate waan isin ajaa'ibu keessaa sagalee ennoon naa deebise weestaappiin naa deebise innaa biqaa waan akkanaa kanaa mee amma kana maal ta'a akkam go'an sila an isa gaafa amoo inni mucaa obboleessi mucattillee as keessa Itoophiyaa keessa jira yaa biraazariillee asuma keessa jira anis asuutanaa jira inna amma taan engadda waan sammara mucattiin amma sargii argiteetiniin argitanii sargii jechuun mucaa fuudhee akkana ageennanii edaa aarri kun sammuun nama baya kaabeettanii namni wannoo jechuun sarvaayivii go'uu danda'u beektanii jechuun namni tokko amma namnummaan tokko na waliin haasayeetiniin deebi'eetiniin isaa fuudhuu argeetiniin je mucattiin inumaayyuu jabdu hagana tasgabboofteetiniin jette malee jechuun ani amma mucaa edaa isiin akkuma isa ol bahee argitee mucaan kun na erga naa barreessi jedheetiniin na erga yeroo mara meera gama kee naa barreessi anatu bira tarwee edaa inni qaata akkuma waa'ee sargii eegalleenu mucattiin argite jechuu irra geettee jirti. Inna waan akka kanaa waan mataa nama dhukkubsuu ta'an akkasitti engaddaa wanta qabu mara itti gidi fixee fuudheetiniin jedhe sila ammallee tana yookiin namni walii galeetiniin jedhe kun duniyaallee walirraa fuudhuu danda'a waa baay'een ol tawaalaa mataan na dhukkubeetiniin jedhe ishii jechuun kun anaa na aarsurra kanatu irra mataa na dhukkubse ana haana aarsu harreen dhiittee eessaa waliin geessitu jedhan maaliif harreen dhiittee ilkaan waliin cabsitu maaliif tokkuma waan ta'eef obboleessa kiyya wanna ta'eef miidhaan isaa miidhaa kiyya waan ta'eef rakkinni isaa rakkinni kiyya waan ta'eef amma homaa natti hin fakkaatu sun wanni inni na go'aa ture sun wanni takka natti hin fakkaatu ana rakkoo guddaa amma kanarratti uumeetiniin jedhe waan isin ajaa'ibu keessaa amma kana ishii mee akkam go'a amma inshaallah yoo rabbi jedheetiniin jedhe isallee fideetiniin naan amanu odoonni beegalee naan amanu wannuma kana caqasiiseetiniin jedha sagalee kana caqasiiseetiniin jedha waan naa amanu ta'e jechuudha ishii kun garamitti hiikkatame mee koomentii naa barreessaa maatiiwwan kiyya mee koomentii naa barreessaa akkamitti kun garuu jechuudha kun dalagama dhiira hundaati waan isa qofaati dalagama dhiira hundaati ani wanti itti na ajaa'ibeetiniin jedhe beeytanii jechuun haga isa beekutti saayilentii namaatii nama dalagaa fi guddinaaf fiigu malee nama akkana dubartii biyya arabaa kana jannatti hin fakkaanne really obboleessa kiyya waan ta'eef miti yoo akkanatti ilaaltan cool person ishii jechuun nama bakka guddinaaf olii gadi yonnoo ji'u malee nama akka kana ganaa ijoollee warra arabaa waliin bakka wanna azanuuf wanna bakka mararteeffatuuf natti fakkaata malee waan akkana gaddeebi'eetiniin isaan chaatii waliin go'eetiniin jechuun kana dalagu natti fakkaatu beeytanii jechuun anillee biyyuma araba ture jechuun odduma galeeyyuu yeroo muraasaa ijoollema achi jirtu walii chaatii goona malee ani akkana nama biyya kanaa waliin beeku anillee garuu yaa namu ima dalagaa of soba malee innaani naagaluu dide waan immaanu naagaluu dide ijoolleen biyya arabaa tuni seenaa guddaa qabdi ifaajee qabdi da'abbii qabdi fuuraa qabdi ija namaatti tulaalaa innaa ani isii wallahi yoo ijoollee biyya arabaa kana tuqan baay'ee natti hin tolu ishii narbii na go'a ishii
natti hin tolu anumaan cimmiriyyoo jechuudha. Isaan itti tole odoo namatti tole sappoortii bu'an malee sammuu isaanii hin tuqanii so obboleessi kiyya waan akkana dalagee an kun gara itti hiikkatullee beekuun koomentii naa bu'aa. Maatiiwwan kiyya koomentii manaa barreessanii kun gara uumaatti akka hiikkatu yoo qarshiillee irraa fuudhee qarshima deebisaa fi sila waa tanaan akkam go'are sila inni dubartii maguuraa biyyan rakkoo sila dhiirri tun dubartiin afurii jennaan tafuu'ani mulumaa ku'a afur fuudhuu itti na fakkaate waan